Bisa galee waaqayyoorraa iddoo tokko dubbisee waaqayyoon wajjin kadhannee gara dubbisa galee kanaatti deemna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 20:1 nan dubbisa. Yesus mootummaan waaqaa akka nama araada qabuuti. Namichi iddoo dhaabaa wayinii isaatiif hojjettoota qacaruudhaaf ganama boroodhaan gadi ba'e. Inni guyyaatti nama tokkoof mindaa guyyaa tokkoo kennuudhaaf hojjettoota sana wajjin erga walii galee gara iddoo wayinii isaatti ni erge. Gara sa'aatii 3:00 achi ba'ee kaan immoo lafa gabaa hojii malee dhaabatan arge. Jarra sanaanis isin gara iddoo wayinichaatti dhaqaa. Ani immoo waan ta'u isiniifan kenna jedhe. Jarris ni dhaqani. Gara sa'aatii 6:00 gara sa'aatii 9:00 immoo gadi ba'ee akkasuma godhe. Gara sa'aatii 11:00 gadi ba'ee kan biraa immoo otuma dhaabatan argee. Isaanis maaliif guyyaa guutuu hojii malee addana dhaabattu jedhe. Isaanis namni tokkoyyuu hojiitti waan nu hin qacaraniif as dhaabanna jedheeni. Inni immoo isaaniin gara iddoo wayinichaa dhaqaa jedhe. Yeroo galgalaa'es abbaan wayinichaa isa hojii isaa adeemsisuun hojjettoota waami. Warra booddeetti, warra jalqabaa hamma warra duraatti beenyaa isaanii baasiif jedhe. Warra gara sa'aatii 11tti qacaramaniifis mindaa guyyaa tokkoo fudhatani. Warri duraanii dhufanii immoo caalaa waan argatan isaaniif fakkaate. Garuu isaanis mindaa guyyaa tokkoo fudhatani. Haa ta'u malee fudhatanii abbaa wayinichaa irratti gumgumani. Isaanis warri nu booddee dhufe akkamitti qixa keenya fudhatan jedhanii irratti aarani. Haleluuyaa. Waaqayyo dubbii kana akka nu barsiisuuf waaqayyoon hin kadhannaa, waaqayyoon galateeffachaa yaada keenya walitti qabannee gara waaqayyoo ilaalaa, waaqayyo wajjin hin dubbanna. Waaqayyo nutti akka dubbatu gurra keenya akka banuuf waaqayyo ati kottu nu barsiisi. Barsiisaan dhugaa si'idha. Namarraa kan ta'e tokko hin barbaannu, sirraa kan ta'e barbaanna. Koo darbee ati nutti dubbadhu, koo darbee nu barsiisittiin jedha waaqayyoodhaan. እግዚአብሔር እንዲያስተምረን፣ እግዚአብሔር እንዲመክረን ማለት የፈለገውን እንድልን እንጸልያለን። አሁን ያነበብኩት ቃል ምናልባት ኦሮምኛ ለማትሰሙ ሰዎች ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 እስከ 12 ያለውን ቃል ነው ያነበብኩት። እናንተ እንዳለ ሁሉንም ማንበብ ትችላላችሁ። ግን ከ1 እስከ 12 ያለውን አነበብኩ። ሃሌሉያ። በዋቀዮን እንከዳና እንጸልያለን። እስቲ ካላችሁበት ሁኔታ ውስጥ ውጡና እስቲ ወደ እግዚአብሔር ገስግሱ፣ ወደ ማደራ ገስግሱ። እግዚአብሔርን ባርኩት። እግዚአብሔር እንድናገረን ጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን፣ ጆሮአችን ይከፈት ያላችሁ ጸልዩ። ሃሌሉያ 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 ኦቷት እንጅሬ ስላ በዴራ ሴናንኮ ሴቶን አምቡፍኔ ነራን ፈጋኔ ኡልፋዱ ጎፍታ ኢየሱስኮ ኦቷት እንጅሬ ስላ በዴራ ሴናንኮ ሴቶን አምቡፍኔ ነራን ፈጋኔ ኡልፋዱ ጎፍታ ኢየሱስኮ ኦቷት እንጅሬ ኢየሱስ ስላ በዴራ ሴናንኮ ሴቶን አምቡፍኔ ነራን ፈጋኔ ኡልፋዱ ጎፍታ ኢየሱስኮ የለህም መሳይ የለህም መሳይ የለህም መሳይ በምድር በሰማይ የለህም እኩያ የለህም እኩያ ሃሌ ሃሌሉያ ሆጂኬ ፈዳመሌ አናማሮቲ አላላስ ናፊዴ ዳንታኮ ባፍተገቲ አኪኬ ናፈኙሬ አንገራ
koo eekanaa yoona ba'ee siin fidaatu yobbu jechaan utubdee oftee abdii koo kan kee duroomee jiraa mana koo. Hallelujah. Jaalala keetu sammuu koo lufi jechaan sibsuun orboodorome. Gooftaa si galateeffannaa galanni guddaan siif haa ta'u. Anaaf saba kana wajjin taatee gaggeessitee eegdee gaarummaan kee har'a keenya wajjin taanaan dabarree har'a geenye. Har'a ga'uu keenyatti waan tokko wanta nuti gaarii goon tokko hin jiru. Gooftaa si'iin kan ta'e har'a geenyerra otoo diinni keenya laalu tokko mataan keenya dhaggeeffatu har'a geenyerra maqaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Hin baddiin duuti karaatti haftiidhaan otoma eegan garuu nuti jiraanneerra. Jidduu isaaniitti maaddii nuuf qopheessitee mataa keenya dhaajarsaa nu dibdee kan nu dhaabesseedha maqaan kee haa eebbifamu. Gooftaa si kadhannatuma si galateeffannu dubbii sagalee kee nutti dubbadhu. Samiin maqaa Yesuusin nurratti haa banamu. Dubbiin kee dhorkaa malee gara jireenya keenyatti haa dhufu. Si dhageenya maqaa Yesuusin gurri keenya haa banamu. Yesuus Kiristoosiin qalbiin keessa keenya haa banamu. Dhageenyee ittiin jiraachuu akka dandeenyu ati gooftaa hubannaaf qalbii nuuf kenne. Ayyaanni keenya wajjin haa ta'u. Jidduu keessatti kan godhamu hundumtuu ulfina kee duwwaaf haa ta'u. Inni karaa namaa inni karaa seexanaa ergame maqaa Yesuusin kan jedha haa ta'u. Tichaan nu gidduu deddeebi'e. Hamas seexanni maqaa Yesuusin kaayyoo karoora isaa karaatti kan hafe haa ta'u. Ameen. Maqaan Yesuus kan eebbifame haa ta'u. Dubbii kana irratti dubbachuu barbaadu dubbii sagalee Waaqayyoo nuti wajjin laallu mata duree isaatti maaf dhaabattu kan jedhu irratti dubbadha. Maaf dhaabattu lamindin ነው የምትቆሙ? lamindin ነው የምትቆሙ? maaf dhaabattu gaafiidha. Maaf dhaabattu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 20 kana irratti dhadhee gaafa laallu Yesuus fakkeenya kana barsiisaa ture. Nama tokkotu wayinii isaa geenyan iddoo wayinii isaatti akka hojjetanii fi wayinii sanaan akka sirreessanii fi namoota qacaruudhaaf ganama biroo bahee nama barbaaduuf ka'e. Namas bahee namoota argate fudhatee deebi'e. Ammas xinnoo ture sa'a sadiitti sin bahee gadi bahee namoota dhaabatan argee fuudhe. Sa'aatii 6ttis gadi bahee naannoo gabaa dhaqee gaafa naannoo gabaa dhaqu namoonni dhaabatan jiru gabaa keessa isin jarana maaf as dhaabattu? Hallelujah. Maaf dhaabattu? Yesuus gooftaadha. Lamindin ነው የምትቆሙት? Maaf dhaabattu ittiin jennaan lakki nama nu fudhatee nu qacaruu nu hojjisiisu dhabne jedhanii deebisanii fi akkasittiin jedhe namichi kun dhaqaa gara iddoo wayinichaatti. Ameen 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 ameen. Hin dhaabatinaa dhaqaa gara iddoo wayinichaatti. Hin dhaabatinaa dhaqaa gara iddoo hojiitti. Hin dhaabatinaa dhaqaa gara iddoo asmaraan jirutti. Hin dhaabatinaa dhaqaa gara iddoo maasiitti. Jarri kuni gabaa keessa dhaabatan. Masturee deebi'ee dhaqee isaa sagalittis kudhanitti tokkottis dhaqee hin qacaree hunduma isaaniitiif garuu gatii tokko kenneef. Hin gumgumani warri ganama dhufan baay'ee arganna jedhanii yaadanii warri isaa tokkotti dhufe immoo xinnoo argata jedhanii yaadanii garuu hunduma isaaniitiif qixxee kenne. Har'as saba Waaqayyoo dubbadha. Maaf dhaabattu laata? Otoo hojiin jiru, otoo wanti gootu jiru, otoo Waaqayyoo kennaa sitti kennee jiru, otoo Waaqayyoo waa harkatti kennee jiru, ati garuu kan dhaabattee jirtu, iddoo kee malee kan dhaabattee jirtu, iddoo hojiin taanetti, lafa gabaatti, mandara keessa, iddoo cincaatti, karaa gubbaatti kan dhaabattee jirtu farda ergaan qaba. Hin dhaabatin adeemi gara fuulduraatti. Hin dhaabatin tarkaanfadhu gara fuulduraatti. Hin dhaabatin dhaqi gara maasiitti. Hin dhaabatin dhaqi gara hojiitti. Hin dhaabatin lafatti hojjetan dhaqi. Hallelujah. Maaf dhaabattu jennaan nama nu qacaru dhabnedhani lafa gabaa keessa dhaabatanii iddoon wayinichaa garuu maasii keessa. Har'a kan dhaabachaa jirtuuf ergaan sii qaba. Deemsa kee jalqabi. Waaqayyo si wajjin jira. Dhaqi gara maasii, dhaqi gara hojii keetti, dhaqi kennaa Waaqayyo sitti kenni kaasi. Maaf dhaabatta, maaf teessa. Mana Waaqayyo keessa hojii babal'aatu jira. Wanta hojjetamu hin jira. Har'a karaa fuulatis karaa foolitis Waaqayyo nutti dubbata.
Karaafoo keetti akka deemtudha. Karaafootti akka deemtudha. Gara guddinaatti, gara milkaa'inaatti, gara eebbaatti akka deemtudha. Eebbi kee gara kee dhufu toon taane gara eebbaatti deemuu jalqabda har'a. Ameen. Mana keetti daabboon siyaal caamiti kanan jechaa jiru har'a. Mana teessee qulfissii kennamaa miti kanan jechaa jiru har'a. Mana teessee foon mana keetti si dhufachaa jiru har'a. Ka'ii barbaadi maqaa Yesuusin argatta. Sibkattiin akkasii hafeera. Barsiifni akkasii hafeera. Mana keessa teessee, lafa gabaa teessee, lafa cincaa teessee, mana bulaa teessee, makiina sii kennama, mana sii kennama, waan akkasii jireenya keetti dhufa kan jedhamu hin jiru. Itti deemtee maqaa Yesuusin fudhatta. Kanaaf akkas jedheen. Itti deemtee barbaaddattiin argatta. Barbaadaan argattuutti hin jedhe. Barbaaduu jechuun deemsan magaafata. Ifaajjee magaafata. Dafqanaa buusisa. Hin barbaadda. Asiif achi jettee as tarkaanfattee as deemtee hin barbaadda. Yoo barbaadde garuu Waaqayyo isa bara baay'ee si jalaa dhokate irraa kaasee argachuu jalqabda. Kanaaf saba Waaqayyoo har'a Waaqayyoo maaf dhaabattu nuun jedhu. Maaf dhaabattu. Eebba keetti hin deemte malee eebbisitti hin deemu har'a. Waa'ee yaadde sanatti mul'ata keetti deemte malee mul'anni keessatti hin deemu har'a. Kaayyoo keetti deemte malee kaayyoon keessatti hin deemu har'a. Ati kan mana teesseertu, kan dhaabatteertu, iddoo malee kan teesseertu, lafa cincaa kan teesseertu, har'a sitti hima maqaa Yesuus Kiristoosin achi keessaa bahiiti. Gara maasitti kootu hojiitu jira. Hin guddatta, hin milkoofta, hin eebbifamta yoo sana. Hin eebbifamta. Mana taa'anii eebbifamuutu jira. Ciisanii eebbifamuutu jira. Rafanii eebbifamuutu jira. Hin jiru. Karaa foonis karaa hafuuraa sitti hima. Guddachuu barbaadde deemuu jalqabe. Guddachuu barbaadde tarkaanfadhu. Guddachuu barbaadde fuulduratti deemi. Hin dhaabatin har'a. Ameen. Adeemsi namaa sadii jira. ሶስት አካሄዶች አሉ። አንደኛ ወደ ኋላ መሄድ፣ ሁለተኛ እዛው መሽከርከር፣ ሶስተኛ ወደፊት መሄድ ነው። ደምስ ሰደምኩኒ tokko gara fuulduraatti deemu, lamaatti watti sosocho'u, sadii duwwatti deebi'uudha. Haleluuyaa. Namni tokko kalee gubbaa ba'ee, kalee beekamee, kalee achi ga'ee, kalee achi jira jedhanii har'a kilooti kan jedhame, kan duwwatti deebi'ee, kan duraa caalaatti kan deebi'ee, ila kiinooti jedhanii asitti deebi'ee, iddootti kalee hedduu, iddootti kaleetti beekamu, iddoo kalee jiru tajaajilaan karaa foonitiin qabeenyaan guddatee kan argame har'a garuu kan dudduubatti deebi'eedha. Namoonni baay'een kaleessa hin lallabu, hin faarfatu, guddatanii jiru, beekamanii jiru. Eessa gaan jennee otoo eenyu kan dudduubatti deebi'anii duubatti hafan baay'eetu jira. Har'a garuu ergaan see qaba. Ati kan dudduubatti deebite har'a maqaa Yesuusiin fuulduratti deemuu jalqabe. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Inni lammaffaa deemichi kuni deemicha achumatti naanna'aniidha. Qotiyyoo midhaan dhahu. Achuma jirta waggaa 20 achuma bunaaf soogedha. Waggaa 40 kadhachuu dadhabdee, waggaa 50 turtee galateeffachuu dadhabdee, waggaa 60 turtee waan ta'u gochuu kan dadhabde, har'as harka namaa kan dheeddu, har'as waan biraa namaa kan dheeddu, har'as gargaarsa kan barbaaddu, har'as nama kan dheeddu kan of hin dandeenye waggaa baay'ee mana Waaqayyoo kee teessee kadhachuu kan hin dandeenye, waggaa baay'ee hojjettee of danda'uu kan hin dandeenye, akkuma qotiyyoo midhaan sukkuumuu achumatti ofirra kan deddeemu. Otoo deemtee eessa geejjaa achumatti deddeebi'aa jirta malee baay'ee si gatee deemeera, baay'een fagaateera, baay'een si biraa sokkeera. Ati garuu achumatti deddeebita. Yookaan duubatti hin deebine yookaan guddanne achuma kan jirtu. Har'a maqaa Yesuusiin miila keerraa waa hiikeera, socho'uu jalqabe. እዛው የምትከረከሩ ወይ ወደ ኋላ ወይ ወደፊት ያላችሁ ሰዎች ነግራችኋለሁ ዛሬ እግዚአብሔር እናንተን ያሰረው እግራችሁን ያሰረው እንዳታንቀሳቀሱ ያሰረውን በኢየሱስ ስም ይሄ ሰንሰለት ከእግራችሁ ላይ በጠስኩት። ማካጃላቫኒያስ ሃሌሉያ።
achumatti kan sosocho'u waggaa 20 dhukkubame achuma kan jiru wayin guddatu wayatti deebi'u kan duwwatti deebi'u nama tokkotu naannoo keenya jira waggaa 20 buumaaf soogta waggaa 20 gabaa keessa sharaa way wakaannisu wakammoo fuulduratti hin deemne jireenya akkasii keessaa maqaa Yesuus sibaaseera ilaalcha akkasii keessaa maqaa Yesuus sibaaseera maaf waaqayyo koo akka guddatu ታያችሁ ወይ 20 ዓመት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ቆይታችሁ መጸለይ ያቃታችሁ አሁንም ሰው እርዳታ የምትፈልጉ አሁንም ጸልይልኝ የምትሉ ሰዎች አሁን የሰው አይን የሰውን እጅ የምትፈልጉ ሰዎች አሁንም እርዳታ የምትፈልጉ ሰዎች ነግራችኋለሁ ዛሬ ተነሱ ወደፊት ሄዱ እደጉ ዛዋት ተሽከራከሩ የቆማችሁ ሰዎች ያሬ እግዚአብሔር ወደፊት እንድንሄድ ያስተማረን ነው ሃሌሉያ ስተኒ ማት ዱወት ከን ዴብቴርቱ ከሌላ ለማ ከን ጅርቱ ከሌ ፋርፈቻ ከን ጅርቱ ከሌ ዶ ጉዳ ከን ጅርቱ ገሩ ረኮ አዳዳ ሲረገራ ከን ከኤ ወከመዶፍተ ከለቲ ነማቲን ከለቲ ወልዳትን ሃተኡ ዋን ባዬ ከሰ ገልተ ዱወት ከን ዴብት ያይለ ከን ዲፍቴ ፋርፈና ከን ዲፍቴ ለለበ ከን ዲፍቴ ከናስ ከን ዲፍቴ ከንቴሰብ ዲኩተቴ አረሰ ገረድ ዋቀዮ ኩኒ ገረ ጅሬኛ ከቲ ዱፌራ ካያደም ሶጅነን ታሰንጀዋ ቀዮ ካይደም ሰከትፉ ዋቀዮ ሶጅንታ ሃሌሉያ wanto kosnetti madeemu ratti kan jedhu salaffa kan irratti nama deemu gufuu qaba nama deemutu beela'a nama deemutu rakkataa nama deemutu dheebotaa nama deemutu rooba nama deemutu dafqa haleluya namni ciisu aduu sin argu namni ciisu rooba sin argu namni ciisu dadhabbii sin qabu kanachuma ciisu waabra ga'uun danda'achuma ciisa malee raba Yesuus Kiristoosin ka'usiifaa ta'u namni deemu waa fidee dhufa atachuma taajatuma kan ciiftu namni sibiraa deemeera ammachuma jirta aduu sodaattee ciiftee rooba sodaattee ciiftee rakkina sodaattee ciiftee beela sodaattee ciiftee har'a garuu sittan himaa rakkoon jiraatu iyyuu waaqayyo si wajjin jiraate ka'ii adeemi hin moota malee hin mo'amtu raafamni yoo jiraate siraasa malee si fudhatee hin deemu dhiibbamuun yoo jiraate si dhiiba malee maqaa Yesuus sin kuffisu nama deemutu rakkina qaba namni hojjetu harki isaa madaadha namni hojjetu nama hojjetuuf nama hojjenne adda baaftee beekta namni hojjetu harki isaa shimura namni hojjetu dhagaatudha namni hojjetu qoreetu waraana nama hojjetu ka namni maaf deemtu sodaate namni maaf deemu sodaate ሰው ለምን መሄድ ወደፊት መሄድ ፈራ namni gara fuulduraatti deemu maaf sodaate tokkoffaa waa fuuldura jiru qormaata kana sodaate taa'e namni yoo gadi baate rooba argita yoo gadi baate bee argita yoo gadi baate gufuusudha ayyay yoo gadi baate tabba qaba yoo gadi baate gadi bu'isa jira yoo gadi baate waan baay'ee seekkata dadhabbii qaba dadhabbii san sodaattee mana kan teesserra manatti guddinni hin jiru ka'ii deemi dadhabbii keessatti humni waaqayyoo si gargaara dadhabbii keessatti waaqayyoo si wajjin ta'a haleluuyaa gufuun si dha'u maqaa Yesuus sun kuffisu waaqayyoo si wajjin jiraatu irraa kan ka'e bakka yaaddee bakka orfatte ga'uu jalqabda ka'ii deemi waaqayyoo si wajjin jiraata haleluuyaa Yesuus ጌታ ነው ሰው ለምን ወደፊት መሄድ ፈራ ያለውን ነገር ፈራ ተጽዕኖን ፈራ ችግርን ፈራ የወጣ ሰው የሚሄድ ሰው ችግር አለው ችግር ያጋጥማል ጉቶ አለው ረሃብ አለው ልጥም ይችላል ብዙ ነገር ያጋጥማል መንገድ የሚሄድ ሰው ይህን ነገር ፈርታችሁ የቤት ቁጭ ያላችሁ የተኛችሁ ሰዎች ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል አንቀሳቅሳችኋለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መሄድ ጀምሩ መራመድ ጀምሩ ሃሌሉያ namni fuuldura isaa kana waan jiru sodaata
Mee macaafa seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 15 kan jiru hin dubbisna. ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ላይ ያለውን ቃል እናነባለን። አከስ ጀዳ waaqayyo yemmus Museedhaan maaliif gara kootti iyyita kanii gara fuulduraatti akka deemaniif Israa'elootatti himi. Ati immoo ulee kee ol fuudhi harka keetti galaanicha irratti diriirsi. Israa'eloonni galaanicha yommuu ce'ani lafa gogaa irra akka deemaniif galaanicha gargar hiriittiin jedhe. Sabni kuni waggaa 430 harka Fari'oon harka warra Gibxii harka nama rakkisuuf nama dhiphisu nama cunqursuu keessa turanii gaaf tokko waaqayyo garaa Museetiin saba sanatti keessaa baase. Dha'icha kurnan erga irratti fideen booda kurnaffaa irratti keessaa baase. Gaafa isaan ba'uu jalqabanii deemanii karaa gubbaa irratti waan tokkotu ta'e. Ilaa asirratti himaa. Waaqayyo gaafa manaas baasu waaqayyo gaafa manaas baasu fuuldura kee waan jiru dhuma keessatti agarsiisa malee waan jidduu keessa jiru sitti agarsiisu. Baay'een keessa waan jidduu keessatti sin qunname kana waan karaa sin qunname kana laaltanii kan dhaabatan kan dudduubatti deebitan baay'ee keessattu jira. Arraba Yesuus Kiristoosiin ati fuuldura keetti deemu jalqabi obsaan waaqayyo si wajjin ta'ee danqaraa fuuldura kee jiru si dhaabuu barbaadu sana waaqayyo humna isaati si ceesisaati lafa milkaa'ina keetiin geessa. Namoonni baay'een waan karaatti qunnamu kana darbuu hin dandeenye. Namoonni baay'een rakkina kana darbuu hin dandeenye. Namoonni baay'een arraba namaa darbuu hin dandeenye. Jecha namaa darbuu hin dandeenye. Namoonni baay'een beela darbuu hin dandeenye. Namoonni baay'een namarratti waan irratti sirratti ka'uu hin darbuu hin dandeenye. Namoonni baay'een daara beela darbuu hin dandeenye. Kanaaf dudduubatti deebi'anii kanaaf attuma dhaabatanii. Har'a garuu fuuldura keetti deemi waaqayyo keessa si dabarsaa. Kanaaf sabni kun bahee gaafa deemsa isaatti jalqabee xiqqoo turutti fuuldura isaaniitti hin galaanne diiman isaa fuuldura dhaabate sodaachise hirromme hin dabartanne dhumtanii jirtu nyaatamtanii jirtu ittiin jedhe. Kanaaf sabni kun sodaatee dhaabate ilaalaalaa fuuldura isaanii kan jiran laalanii dhaabatanii hin dhaabatan naanii dhaabatanii maal immoo kun kan nutti dhufe otoo achi keessa bahuu baanne otoo karaa keenya jalqabuu baanne otoo achuma teenye otoo achumatti suphee bukeessine otoo achumatti harka namaa keessa jiraanne kan jedhutu jira. Bahee hojjechuurra rakkina qunnamuurra dhiphachuurra beela'uurra lakki achumatti akkas ta'uu naa wayyaa lakki achumatti jiraachuu naa wayyaa kan jedhu baay'eetu jira. Har'a maqaa Yesuus harka namaa jala shibaaseera. Rakkina sodaattee harka namaa jala kan teesse rakkina sodaattee waxii Makatanias waxii dammoofamtee achuma kan jirtu otoo mul'ata qabdu otoo kaayyoo qabdu otoo guddina qabdu otoo kallattii adda addaatiin guddachuu barbaaddu biyyattiin addunyaatu si barbaaddu garuu rakkoo sodaattee bahuu sodaattee kan achuma teesse har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin deemu jalqabe gara fuulduraatti. Biyyattiin si eeggata maal goota mandara keessa rakkoo sodaattee mandaratti kan deebite rakkoo sodaattee achuma kan teesse. Lakki rakkina kana arguurra asumatti birruma tanaan hojjechuu naa wayya. Lakki rakkoo achi deemee beela'uurra tun akkas godhe asumatti akkana godhe wayyuure. Wayyu fuuldura kee guddina jira maqaa Yesuus na jigeessaa ba'i. Gara mul'ata keetti gara yaada keetti gara karoora waaqayyootti deemi. Wayyu. Kanaaf sabni kun fuuldura isaaniitti waan dhufe ilaalee hin dhaabate. Caalchina dhimma dhaabatanii achi deemuu sodaatanii dhaabatanii fuuldura isaaniitti waan qunnamirraa kan ka'e fuuldura isaaniitti jireenya isaanii irratti kan dhuferraa kan ka'e fuuldura isaaniitti waan dhaabaterraa kan ka'e deemsa kan si dhorke baay'eetu jira. Harka namaa jala kan si galche baay'eetu jira. Gufuu kan sitti ta'e baay'eetu jira. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin deemuu jalqabe fuuldurri kee moo'ichaa miti moo'icha malee. Yaskilivere Bojenias. Fuuldura keetti wanti si qunnamu kun sodaattee hin dhaabatin. Sodaattee mana kee keessan taa'in. Sodaattee cufattee deemuu jalqabi gara eebba keetti. Deemuu jalqabi gara milkaa'ina keetti. Deemuu jalqabi gara kaayyoof karoora keetti. Waaqayyo si wajjin jiraatee hin ceeta. Gaafa isaa fuuldura dhaabatanii galaanichi fuuldura dhaabatee dabartu ittiin jedhe. Lakki danda'amu ittiin jedhe.
Lak akkasitti hin jira galaanni fuuldura dhaabatanii kanaaf dhaabatanii waan godhan wallaalanii Musee maaloo achi keessatti nu baasuu baatte maaloo lafuma sana nu wayyaa shunkurtii keenyaaf dubbaa keenya nu wayyaa jedhanii rakkoo kanarra ilaasittani ma gilxumaaf gilxi sittima ifa sittima እውነትን ናገራችኋለሁ ዛሬ ረክነ የሆነ አርገን ጉድን እንጅሩ ግፉ ይወስና የሚልካን እንጅሩ አልጋ ባልጋ ድሬኝ ጉድና እንጅሩ አልጋ ታሩ እንደንደሱ ናልባታ ከራም ውስጥ ናፍ ከለልተ ደዳቱ ዮዴም ተሳን ሞዴ አትቆስ ቁደን ደሰገሩ ጉደቴ ተከበር ባደረገው እንደንደሱ ጋፍቶኮ አካ ፍጤንሰ ገነማት ጀዳ ወሮና ከሰይኩን ዳዊት tokko tuno jetin guddata manumatti birriin kan dhufuuf hin jira ata bare guddini saanii jedhe akka fixeessa ganamaa ta'e fixeensi ganamaarra nagarta saati tokkotti nagarta saati sadiin booda hin jiruudha ati garuu guddinni kee ol baatee galiin deemtu fuulduratti deemtee duubatti hin deemtu kiinyooti jedhamtee kinooti hin jedhamtu Waaqayyo si wajjin jira maqaa Yesuus hin deemuu jalqabi. Hallelujah. ኢየሱስ እሱ ጌታ ነው። ከናፍ እንዳበታኒ ሙሴ ለፍ መዱራኑ ፍወዩ አጭወጥቶ ደብን ያጭ በከትሬ ያኒ ረኮ ከላላሊ ባሎ ኩንብኑ ኡሙረ ያኒ እንምቱ ዋቀስ ወጅን ጅራ እኒ መናስባስ ፍጡ ፊሚቲ እኒ መናስባስ በሻንከናት ሲጋቱ ፊሚቲ እኒ መናስባስ ድንቅ ይፍታ ምራት ሲጨይሰ ከረምል ካናከት ሲጋይሱ ፊ ሶዳተ ዳበቴ ሶዳቲን ዋቀስ ወጅን ጅራ كانوا جدة يوم كانوا جدة إمو كسرنا يوم كانوا قول إمو كستنا يوم كستر إمو نملة كل فينا يوم كستر إمو بريرا لارو بنتي أنتوا قرا ملك كانا كيتي ديمو أف قربان سكون مجرو قربان كسر كفسو منا باو كسرات ترى منا بي كان دابا ترى ديم سكيتي فوفي كرافي أكاسيتين جدة موسى سمني كنا كديمو في التهمية هذا ماني مافنتيتا هللويا وتو أنكوك أب ديجرتو وتو ليبا ديجرتو وتو فرماني سركجرو وتو أنكو سركجرو وتو بنوف تفودن ديسو مافنتيتا وليكي كنا غرغراني چاتي فيتي غلاني چادام بنما سمني كون كيسا دربولي أكاديماني فأبوميتين هنداوان سمني كوني ركوش نابي هرا بقى يسوس ديمو جلقابي غفوش نابي هرا بقى يسوس ديمو جلقابي واتو سقابي هرا بقى يسوس ديمو جلقابي واقوس وجنجرا اني فوندرا كين ابات سوري فوندرا كيتين كاتين تبرتا سلاتين نابتين لو نكستي كان الرغان جدين واقوس وجنجرا ديمي بقى يسوس ملكوفتا تركافدو بقى يسوس غير اي باكيت افتا Hallelujah. Kanaaf namni maaf dhaabataa waan fuuldura isaa jiru turaatee dhaabataa waan harka isaa jiru kan hin beekne sin dhaabataa aangoo harkaa qabdu wanta Waaqayyo si wajjin ta'uusaa si wajjin ta'uu Waaqayyo isaa kan irraanfate kophaa akka ofii kan jedhes kan sodaatu baay'eetu jira Waaqayyo si wajjin jira akko foon ofiitiin kan sodaattee dhaabattee jirta miti har'a garuu aangoo jira uleessa harka jira abboomuu dandeessa cufuu dandeessa banuu dandeessa. Uleen kun fuuldura keetii waa kaasa aangoo qabda fuuldura keetii waa kaasuu sodaatin Waaqayyo si wajjin jiraati otoo ulee harkaa qabdu otoo aangoo harkaa qabdu otoo abboomuu dandeessu sodaattee akkuma nama kaanii isaaniin milkoofne isaaniin dabarre isaanoo akkas ta'ani warra kaan laaltee isaaniin tokkoo miti Waaqayyo si wajjin jira kan isaan nyaate sin nyaatu kan isaan duubatti deebisin wattin deebisu kan isaan qabee dhaabe sin dhaabu isaan laaltee kan dhaabattara deemu jalqabe Waaqayyo si wajjin jira. Isaanuun kasarane isaanuun milkoofne isaanoo akkas hin taane jettee kan laaltee jirtu. Lakki keef kan isaanii garagara Waaqayyo si wajjin jira kan isaan nyaate kan isaan deebisin deebisu kan isaan dide sin didu. Hallelujah. Kanana nani desina wata kanana nani desina wata ulfaatu gofta kanana nani desina kanana nani desina wata ulfaatu gofta kana biraani desifin awata kana biraatu cobasi baramada balbayna biraa qabseen qabu ofin beekee banama
Aangoon si harka jira. Gara fuulduraatti deemi. Milkaa'ina keetti gara eebba keetti deemi. Minan taa'in. Hafuura keetiinis sitti maan jira. Fooniin sitti maan jira. Guddachuu barbaannan deemi. Tajaajila keetti jabaadhu. Faarfannaa keetti jabaadhu. Tattaafadhu. Kaa'i. Akkuma barreen gaddaan taa'in barana jajjabaadhu. Kennaa waaqayyoo si keessa kaa'i kana kaasi. Jabaadhu milkoofta. Jabaadhu guddatta. Qormaata qaba garuu keessa dabarta sittan hima. Qormaatan qabu sin jedhu algaarraa algaatu taala sin jedhu namni bahee deemuun beektu waan ta'eef waan baay'ee qaba namni karaa deemu kanaafuu hin jira garuu milkooftaa kana beeki deemi yoomtuu hin jiru dhekaafuun achitti deemtee sixxeeti waa si qabe duwwatti deddeebita waan ta'eef akkuma jiru beektee biyyi lafaa rakkoo qabdi garuu rakkina kana hin mo'attaati darbii deemi maqaa Yesuusiin hin dhaabatin karaa foon keetiin karaa hafuura keetiin guddachuudha yoo ta'e iyyuu hin dhaabatin rafuun duratti deemuudhaan milkaa'uu dandeessa guddachuu dandeessa waaqayyo si wajjin jiraate kan nama kaan siif hin banamaati gara fuulduraatti deemi maaf dhaabatta gabaa keessa maaf dhaabatta karaarra maaf dhaabatta gara mana bunaa iddoo wayinichaatti iddoo maatitti deemi iddoo hojiitti deemi iddoo karoora keetti deemi iddoo yaada keetti deemi iddoo mul'ata keetti deemi hin dhaabatin waaqayyo si wajjin jira sodaattee kan dhaabattu hojiin dhabeettee kan dhaabattu har'a hojii hin dhabamne mana waaqayyo keessa hojii baay'eetu jira ani bu'aan buuftu kan jette bu'aa buufta gatii kee waaqayyo sii kaffala har'as kan jalqabde kalees kan jalqabde garuu milkoofta kana jechuun tokkotus kan jammare gatii argateera ganamas kan jalqabe gatii argateera waaqayyo biraa gatii qabdaati ammas yeroo isaan dabarre ka'e ammas deemuu jalqabe yeroo isaan dabarre ammas milkoofta bakka namni ga'e hin geessa wanta nama kaanii kenna waaqayyo siifis hin kenna ammas ka'e ganaadha yeroon isaa ganaadha ka'e ammas hin jabaadhu ammas tarkaanfadhu hin geessa ammas yeroo hin qabda waaqayyo si wajjin jira yeroon koo darbeetti hin dhiisini 11tti dhufeeti qixxuma nama sa'aatii tokkotti dhufee argateera namoonni kun har'as waaqayyo siif kennaati bichaan jabaadhu kan hojjetan argataame. Karena haleluya maaf dhaabattu ዛሬ ትቁሙ እግዚአብሔር ዛሬ ከተነሳችሁ ዛሬ መራመር ማሄድ ከጀመራችሁ ሰው የደረሰበትን ቦታ ትደርሳላችሁ የእናንተን ድርሻ ትቀበላላችሁ ለሌላ ሰው የተሰጠውን ነገር ትቀበላላችሁ አሁንም ጊዜ አለ አረፈደም አሁንም ጊዜ አለ መንቃት ከፈለጋችሁ ንቁ መሄድ ጀምሩ በመንፈሳዊ ነገር በስጋዊ ነገር ማደግ ጀምሩ ወደ ታየላችሁ ነገር ሄዱ ወደ ስኬት ገስግሱ አትቁሙ አትተኙ ከቤት ውስጥ ወጡ በኢየሱስ ክርስቶስም ወዳለበት ወደ እግዚአብሔር ወዳለበት ወደ በረከታችሁ በኢየሱስ መራመድ ይሁንላችሁ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ እግራችሁ ፈታው በቃ ጎፍታ ኢየሱስን Milake san qabe kan achumatti sin joojjoos milake san qabe kan deemsu dhorge ergamaan seexana waaqayyo kallattii adda addaatiin gara saba kanaatti ergame mul'ata isaanii kan qabe jireenya isaanii kan qabe bara darbe achuma bara hunduma achumatti kan lafa marsiisaa jiru har'a maqaa Yesuus eebba bara baay'ee kan qabe waggaa 8 waggaa 9 hojjetanii achuma kan jiraane waan tokko bu'aa kan hin buufne dafqa isaanii kan seexanni nyaatti harka namaatti kan bade በኢየሱስ ክርስቶስ eebba isaanii qabe maqaa Yesuusin tufu jalqabu dafqa ijoollee kanaa kan qabe maqaa Yesuusin haa tufu maqaa Jelevenias maqaa gooftaa Yesuusin ila gooftaa tarkaanfachuu kan dadhaban abdii kutanii kan ta'ani deemsa kan dadhaban gooftaa bakka abdii kutanii kan ta'ani fuuldura isaa ilaalanii rakkina ilaalanii waan baay'ee ilaalanii jecha nama sodaatanii miidhamanii kan ta'ani har'a maqaa gooftaa Yesuusin ofiitti keessaa kan ka'e hafuurri keessaanii ergamurraa kan ka'e በኢየሱስ ክርስቶስም inni fuulduratti deemsuu jalqabu inni fuulduratti oofu ashaanni keessaanii faa ta'u humni keessaanii faa dhufu kan dadhabeef kan dhaabateef kan giraatti deemuu dhabee joon je'eef በኢየሱስ ክርስቶስ አይዳንከ ያለፎ በኢየሱስ ክርስቶስ ምንከ ያለፎ ከለቲ ከሚ እርገተ ሰሙ ጆሌ ከና kan qabe miila ጆሌ ከና kan qabe tarkaanfachuu isaan kan dhorge kallattii biraatti kan isaan oofaa jiru guddina isaanii kan biraan geeni kan godhe fuuldura kan dhaabate jireenya isaanii kan qabe har'a በኢየሱስም አፉራ kana irraa ka'u afurri kun maqaa Yesuus irraa ka'u ati wajjin ta'e deemuu jalqabani tarkaanfachuu jalqabani bakka namni ga'e gawaa jalqabani har'a maqaa Yesuus miilli isaanii haa hiikamu gara fuulduraatti gara eebbaatti gara milkaanaatti deemuu jalqabani foon ofiitiin foon haa guddatani hafuuraan haa guddatani haa milkaa'ani bakka namni ga'e haa gaani maqaa Yesuusin
Maqaa Yesuus Kiristoos miila isaanii hiikeera. Miila isaanii hiikeera. Miila isaanii hiikeera. Ati wajjin ta'e yaanni kee waan nu baay'atteef ulfaadhu. Nutti dubbatteerta galatoome. Maqaan kee eebbifamu.